Jala bultii sirna walakkaa fuudhinsa baallii Booranaa 71ffaan baga isin ga'e jecha ardaa jilaa badhaasaa guddicha baalliin sirna gadaa Booranaatti kennamutti argamna. Abbaan gadaa Doorii Fiixee Arbooraa Kuraa Jaarsoo jala bultii galgala kanarraa kaasee baallii fuudhuudhaaf gara ulmaatti deemaniiru. Guyyaa kanaan goroo marmaaranii goroo doorumaa xumuratanii guyyaa kanaan ga'uu isaatiif gammachuu akka itti dhagaamee dubbatu. Abbaan gadaa 71ffaa Kuraa Jaarsoo uummata Oromoo hundaa baga guyyaa kanaan isin dhaqqabsi jechuun iyyuu gammachuu isaanii ibsaniiru. Guyyaa har'aatiin bahuu fi gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Oromoo hundaanuu baga gammaddanii baga ittiin isan dhaqqab jedha. Gadoomi kennaa gadaa quufaa gadaa nagayaa takaayoo tagabbinna ta'ormaata akka nuu taatu Oromoo hundaaf hawwu. Waggaan 8ffaa abbaa gadaa Booranaa 70ffaa guyyoo gobbaa xumuramuudhaa fi sa'aatii muraasadha kan hafeef abbootiin gadaa Doorii Fiixee Arbooraa hawwaxuu fi koonnituu baallii kennuudhaaf gaama fardeen isaanii torban baallii warreen jedhamanii aduunaa isaanii waliin makkaloota isaanii waliin baallii fuudhuudhaaf qophaa'aa jiru. Egaa as biratti abbootiin gadaa fardeen isaanii horaa hunda qixeeffatanii meeshaalee aadaa hunda qabataniitu gara baallii fudhachuutti deemu. Mee bakka sanatti maaltu raawwatama haala kamiiniyyuu baalliin fudhatama kan jedhu abbaa gadaa Fiixee Arbooraa Kuraa Jaarsoorraa kan hubannu ta'a. Amma kunoo baalli fuunaa ba'uu jirra. Horma qalanii jira. Horma qaltee muk sunirra torbaan baallii jira. Horma sunirra bulte borbarraaqa horma sunirra fuudhuudhaatti. Baalli torbaanii fuudhanii torbaan cuftee amma akkanaa farda qabdi. Fardum kanaanii horma kan qaltee hormum kanirra torbaan baallii dhiyaati. Fardumaan achi dhattee fardumaan fuutee deebiti. Egaa abbootiin gadaa Doorii Arbooraa hawwaxuu fi koonnituu isaa wal fakkaataa kanatti baallii fudhachuudhaaf gara ulmaatti ba'aa jiru yookiin immoo gara raasaatti ba'aa jiru. Halkan kana egaa achi turaniitiyyuu halkan magaalonni afuufanii yeroo sadii afuufaniitiyyuu baallii karaa dimokiraatawaa fi nagaan walitti dabarsu. Magaalota afuufuun kunis hiikaa mataa isaa qaba. Achuun bulleettiin duuba halkan barraa garsaatii 9:10 achi ba'an. Achi yoo baanu magaalota afuufanii jira. Magaalota afuufaa yaana. Sababii magaalota afuufanii fi dhufuu jirraa qopheeffadhaa jechuudha. Warrillee yoo qophaa'ee nu jala afuufa magaalatuma afuufa akkasitti yoo warrillee nu jala afuufee seen. Gara aangootti dhufu abbaa gadaa Booranaa 71ffaa Kuraa Jaarsooti kan raawwatamaa jiru. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa abbootiin gadaa baallii fudhachuudhaaf haala kanaatti deemaa jiru. Halkan kana waan raawwatee fi borti waan ta'u hundammoo kan isin biraan geenyu ta'a. Gabaasa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiif qindaa'e Taarraqeen Koorsaa godina Booranaa Ardaa Jilaa Badhaasaa Areeroo.